ani waa'ee hojii gooftaatiif hidhamee kanan jiru waa'ee hojii gooftaatiif hidhamee kanan jiru jedha namni kun. Waamicha itti waamamta sanaaf akka ta'utti akka isin jiraattan isinan gorsa. Gadi of deebisuu fi garraamummaa hundumaan obsaanis wal wajjin jiraadha. Jaalalaanis waliif danda'a. Hidhaa nagaatiin tokkummaa hafuura qulqulluuf harkatti eeggachuudhaaf dhamaa. Akkuma abdiin waamichaa inni isinitti waamamtan tokkicha ta'e, dhagni tokko hafuurris tokko, gooftaan tokko amantiin tokko, cuuphaan tokko. Waaqayyoof abbaan waan hundumaa tokkicha. Inni waan hundumaa irra jira. Waan hundumaa in hojjeta. Iddoo hundumaas jiras. Tokkoon keenya garuu akka safara kennaa Kiristoositti ayyaana arganneerra. Kanaaf caaffanni qullaan inni gara waaqatti yeroo ol ba'ee booji'ee dhaqee namootaaf kennaa kenne hin jedha. Itti fufnee laallaa mata duree afurri gooftaan laphee korra kaa'ee lakkoofsa tokkorra isa jirudha. Akka ta'utti akka jiraatta sinin gorsa jedheetu dubbata Phaawulos. Anis mata dureedhuma inni baafatee sinitti himaa akka ta'utti jiraachuu waan jedhu irratti baranna. Akka ta'utti jiraachuu yookiin akka ta'utti jiraadhu akka dhuunfatte jechuudha. Kanaaf akki ta'u kuni akkami? Inni Phaawulos jedhu. Kanaaf egaa Phaawulos ergaa kana warra waldaa Efesoon biyya Efesoon keessa jiraataniif ergaa kana erga. Waldaan Efesoon kun chaalenjii hedduu keessa darbitee biyya sana keessatti hundoofte. Hojii ergamootaa boqonnaa 19 ni ilaaltan yeroo Phaawulos fa'aa biyya sanatti dhaqanii wangeela lallaban mandara sana keessatti falmii guddaatu itti ka'e. Goolii guddaatu itti ka'e. Maaliif? Mandarri Efesoon mandara waan tolfamaan itti mo'ee jirudha. Keessumaa waaqa tolfamaa Arxeemis kan jedhamu magaalaa sana irratti mo'ee jira. Kanaaf namoonni baay'een waaqa tolfamaa kana harka isaanii soqanii hojjetanii galii irraa argatu. Magaalaan Efesoon hiikumta Efesoon jechuun barbaadamtuu jechuudha. Waaqayyo magaalaa kana hin barbaada. Namni jireenyaaf keessa jiraachuu hin barbaada. Seexannis ishee barbaada. Kanaaf waan baay'eetu magaalaa kana irratti wal falma. Phaawulos ergamaan gooftaa keessumaa ergamni isaa warra azaabiidhaaf waan ta'eef galaana hedduu kutee biyyaa biyyatti ergama Kiristoos fudhatee ka'e namni kun. Kanaaf lafa deemutti doorsifamaa, lafa deemutti hidhamaa, bakka itti beela'utti beela'aa, haarsaa gurguddaa wangeelaaf kaffalamuun irra jiru kaffalaa. Namni kun waldaa kiristaanaa bakka hedduutti dhaabe. Ergaa gurguddaa 13 macaafa qulqulluu keessatti nama waaqayyotti dhimma ba'ee waldootiidhaaf, nama dhuunfaadhaaf, nama barreesse keessaa Phaawulos nama tokko. Kanaaf namni kun ammallee jarreen kana waldaa kanachi dhaabeera waan ta'eef waldaa kana akkanumatti hin dhiifne gorsuudhaan, kadhachuufiidhaan karaa baay'ee akka isaan gara guutummaa Kiristoositti dhufan, gara Kiristoosin beekutti akka isaan guddatan karaa baay'ee yaalaa ture. Yeroo fagoo irraa jiru waa'ee waldaa kanaa hin kadhata. Boqonnaa tokko keessatti yeroo laaltan isiniifan kadhadha. Iji qalbii keessanii akka banamu, ogeessota akka taatan. Kanaaf guutummaa macaafa kanaa boqonnaa 6 qaba. Akkamitti akka seexanaan lolan. Kanaaf ergaan isaanii guddaan warra waldaa keessa jiran maal akka isaan lolu, akkamitti jiraachuun akka isaan irra jiru isaanitti himuuf jecha gorsa kana isaanii laate. Kanaaf egaa ani waa'ee hojii gooftaatiif hidhameen jire. Ergaa kana yeroo barreessu manadhaa taa'eeti. Ani yoon hidhameeyyuu wangeelli na harka jiru hin hidhamu. Kanaaf jabaadhaa. Kanaaf akka ta'utti jiraadhaa. Nuyi akka warra biyya lafaa sanatti warra jiraatan miti. Jarri kun amala warra wayii qabu. Boqonnaa 2 keessatti akkamitti gooftaan akka araara isaanii godhe isaanitti himaa ture. Isin dur jedheen dukkanaa'oo turtan, dhugduu turtan, cubbuu kan jedhamu waan isaan dhiisan hin qabu. Saba cubbuu keessaa dhufedha. Saba mana dhugaatiitii dhufedha. Saba rejjaatii dhufedha. Kanaaf araara isaatiin, ayyaana isaatiin bilisoomtaniittu, isa wajjin du'aa kaataniittu, isa wajjin mirga abbaa jirtu,
jedhee waan baay'eedhaan isaan gorsaa dhufe. Kanaaf waa'ee hafuura qulqulluu, waa'ee mucaa Waaqayyoo jedhamu, waa'ee bara dhumaa wal qabsiiseet akkamitti akka isaan qophaa'uu qaban, akkamitti isaan mana Waaqayyoo keessatti kennaa waan isaanii kennellee isaan gidduu raajonni jiru, isaan gidduu ergamoonni jiru, lallabdoonni jiru, paasteroonni jiru. Kennaa ayyaanaa kanallee akkamitti akka itti dhimma ba'an isaan gorsaa ture jechuudha. Kanaaf akka ta'utti akka jiraattan isinin gorsan. Waa'ee hojii gooftaatiif hidhamee kanan jiru. Ilaala, hojii gooftaatiif hidhamee jira. Hatee hin hidhamne. Siyaasa keessa jiraatee hin hidhamne. Wangeela lallabe. Bara sana immoo hinaaftonni jiru. Hasaabota irraa lollitti ka'a. Warra waaqa tolfamaa irraa lollitti ka'a. Warra biyya bulchan irraa lollitti ka'a. Sanarraa kan ka'e dhiibbaa hedduu keessa namni kun yeroo dubbatu waan baay'eedhaan akka doorsifamaa ture. Wangeelaa warra waldaa Qorontositti himaa ture. Diinaan doorsifamaa, firaan doorsifamaa, alagaan doorsifamaa, halkan qorraan, guyyaa aduudhaan waan baay'ee keessa darbee waldaa Waaqayyoof nama dhimmaa ture. Namni kun jechuudha. Kanaaf nama kanatu waamicha isatti waamamta sanaaf akka ta'utti akka jiraattan isinin gorsan. Nuyi warra waamamee dhufedha. Nama siccinaatti naa garagalaati. Ati nama waamamee dhufedha naa jedhaani. Waaqayyotu si waame jedhaanime. Namnas keessa waan hin waamne hin jiru. Sidhiisi warruma gooftaan beennee Waaqayyo waamaa jira. Bakkeerraa waamaa jira. Kanaaf dhufaatiin isaa ture natti fakkaataan. Maaliif? Biqilaa baay'ee karaa jira. Biqilaa isa midhaanii isa miti. Aloonni gooftaa otoo baruu barbaadanii baruu hin dandeenye. Kichuu kan ta'an baay'ee jira. Waa'een qulqullummaa, waa'een jireenyaa kan hin galleef waldaa keessa baay'ee jira. Otoo nuun galiin akka nutti hin dhufne barbaada Waaqayyo. Hubannee adda baafannee akka qophoofnuuf sagalee ciccimaa macaafa keessa irratti nuu barraa'ee jira. Kanaaf egaa waamichatti waamamtaniif jiraadhaa jedha. Inni itti waamamne isa qulqulluu. Inni nu waame isa qulqulluu. Kanaaf Waaqayyo jireenyatti nu waame isa jalqaba. Jireenya bara baraatti nu waame. Nama siccinaatti naa garagala sirritti haa qabatu dubbadhaa na wajjin. Akka jedhaani Waaqayyo si waameera jedhaani. Isa jalqabaa jedhaani. Jireenya bara baraatti akka galtuuf si waame jedhaani. Nuunnumti keenya maayikii qabannee lallabnaa seene. Waamichi inni tajaajilaa isa lammaffaa. Waamichi inni dursu garuu waamicha jireenyaati. Waamicha isa mootummaa Waaqayyooti. Tajaajilli booda. Warra galeefitu tajaajila, warra ifeefitu tajaajila, warra itti jiraatee tajaajila. Kanarraa kan ka'e egaa nuyi waamamneerra. Jireenyatti waamamne. Qajeelummaatti waamamne. Salphinaa ulfinatti waamamne. Xiqqeenyaa guddinatti waamamne. Waaqayyo yeroo nu waamu akka nuti bannuuf nu waame miti. Akka nu jireenya haala bara baraa sanaa achi geenyuuf nu waame. Kanaaf waamicha gooftaan isaan waame kanatti jabaatan akka ta'utti akka keessa jiraatan akka itti jiraatan isaan gorsaa jira jechuudha namni kun. Namoonni baay'een keenya waamamnee dhufneerra. Garuu immoo akka ta'utti akka wangeelli nu waame sanatti akka ta'utti waamicha kana keessa jirraayii kan jedhu gaaffii kana ofii kaasuun barbaachisa. Waamichatti waamamne kana keessatti akkuma arginetti warra jiraatan miti nuyi. Akka arginetti warra haasa'an miti nuyi. Akka arginetti warra tarkaanfatan miti nuyi. Harka arganitti warra deddeebi'an miti. Akka ta'utti hakki ta'u ishiin jettu kun maaliin? Akka ta'u jechaa jira namni Waaqayyoo kun. Maaliif? Namoonni akka hin taanetti jiraatan hin beekamu. Namoonni akka ta'utti jiraatan hin beekamu. Mucaan akka ta'utti jiraatu hin beekama. Mucaan akka hin ta'utti hin jiraanne hin beekama. Jireenyi irraa beekamu jira. Kanaaf Waaqayyo kiristaanonni erga waamamanii dhufanii akka warra biyya lafaa sanatti akka jiraatan hin barbaadu Waaqayyo. Maaliif? Otoo akka biyya lafaatti hin jiraanne ta'e waamamuun nurraan eegamu. Akkasitti hin jiraatinaa isa isinii jibbeera kootta akka itti jiraattan jira jedhee Waaqayyo lafa dukkanaa sanaa walitti qabe. Dhumnaan garuu jireenyi keenya warra biyya lafaa caale. Sirna dhaggeeffadhaa. Macaafa qulqulluu keessaa akkas jedha. Namni waan dura keessaa dhufe sanatti yoo deebi'e isa durii caalattammaa taa'edha. Sareen diddiga isaatti akkuma deemu namoonni sun warra akkasiitiidha. Namoonni baay'een akka booyyee jedha macaafa qulqulluu keessa Phexros barsiiseera. Hin dhiqatu keessatti deebi'anii kufu. Waan keessa isaaniitii deebi'anii fudhatu. Kuni jireenya biyya lafaa jechuudha.
sakalee dhiiftee dhufte sanatti deebite. Waldaa jira, lallaba, lisaana qaba, hibbaarsa, daaqoniidha, maaliidha, garuu biyya lafaatti deebi'eera namni baay'een. Kanaaf waamicha gooftaan nu waame kana keessatti akka isa durii sanatti akka jiraannu miti. Waamicha gooftaan nu waame keessatti akkamitti akka jiraannu barbaada? Akka macaafni jedhutti akka dubbisaa jedhutti akka jiraannu barbaada jechuudha. Kanaaf waamicha itti waamamne sana keessatti akka jiraannu nutti hima jechuudha. Akkamitti akka jiraannu barbaada? Kiristaanni akkamitti jiraachuu qabu? Barreeffadhaa. Akkamitti jiraata kiristaan? Akkamitti haa jiraan? Warri lallabnu, warri faarsinu, warri waldaadhumnu, warri sanbata dhumnu, warri aamusii dhumnu, warri sagantaa qabnu jechuudha. Kanarraan kan hafemme warri waldaa adda addaa irra deemtanii dhuftan akkamitti akka jiraannu barbaada Waaqayyo. Tokkoffaa. Isatti waamamne beekuudhaan jiraachuu qabu. Isatti waamamne hin beeknu taanaan rakkisaadha. Lafatti waamamne hin beeknu taanaan rakkisaadha. Kanaaf isa nu waame beekuun waan hunda caala. Lafatti waamamne beekuun hunda caala. Lammaffaa akkamitti jiraata kiristaan gadi of deebisuudhaan. Bara kanaa hanqinni gurguddaan mul'achaa jiru namoonni gadi of deebisanii mana Waaqayyoo keessa turuun itti cimaa jira. Gadi of deebisuun jireenya amanaa keessatti isa jalqabaati. Iyesuus Kiristoos Waaqa guutuu, nama guutuu ta'ee ulfina abbaa wajjin walisa qixxeessu otoo qabu ulfina sana dhiisee dhufe. Darajjeef anaaf sinirraa ulfina barbaachuuf miti. Sirriin dhaggeeffadhaa. Ulfina abbaa isaa wajjin walisa qixxeessu sana dhiisee yeroo dhufu ulfina gatee ulfina barbaachuu miti. Anaaf siniin nama gochuudhaaf gadi of deebiseedha Phaawulos warra Filiiphiiwusin. Filiiphiiwus boqonnaan 2:5 kaastanii yoo dubbistan nuyi yaada Kiristoos qabu qabna. Inni bifa waaqummaatiin otuma jiru jireenya isaa gadi of deebisee of salphisee jedha anaaf siniif. Warra qaraxa guurtu warra biyyi jibbu wajjin eenyutu ta'a? Ejjitu wajjin eenyutu ta'a? Inni dhufee isaan wajjin cubbuu hojjechuuf odoo hin taane gadi of deebisee miila bartoota isaan mariqutti kan ga'eef anarraa baradhaan. Gad of deebisee dhufe of tuulaan dhufne Yesus. Hana caala jechaan dhufne. Hana beeka jechaan dhufne. Yeroo waaqummaa isa baruu kaanitti illee isa kana akka namootatti hin himne hin dhokata ture. Seexana baasee of hin jaju. Dhukkubsataa fayyisee du'aan kaasee hin jedhu. Kanaaf gadi of deebisuudhaan saba kana oolchuudhaaf, saba kana gargaaruudhaaf, jireenya bara baraatti galchuudhaaf Yesus gad of deebisee dhufe. Yohaannis boqonnaa 13 dhattanii dubbistan naannoo lakkoofsa 13 akkuma isinii godhe walii godhaa. Maal godhe Yesus kutaa sana keessatti gad of deebisee mootii gad of deebisee miila namaa dhiqe. Ilaalaa. Miila martoota isaa nuyi miila keenya gajjannee hin dhiqannu miila isaanii dhiqe ajaa miilaa dhiqe. Kana duwwaa miti hin qoorse. Akkan isinii godhe walii godhaa. Kana jechuun gad of deebisuudhaan wal wajjin jiraadhaa. Wal tajaajilaa. Seexana kan isa kuffise samiirraa of tuulummaadha. Waldaa keessatti dhaloonni of tuulan hin hafan. Waldaa keessatti hin hafan. Waaqayyo maal jibbaa? Maal diina godha ta'ottan of tuulummaadha. Nama si cinaatti garagalaati. Yoo of tuulte Waaqa wajjin diina walitti taataa jedhaan itti himaa. Of hin tuulin jedhaan nama si cinaatti ergaadhama. Namni wal of qabu Waaqayyo isaan mormaa. Nama gad of deebisu Waaqayyo ayyaana dabala. Nam amma waan xinnoo qabaannan nama akka keenya akka fiinyaa of hafuuf hin jiru. Of tuulummaan badaa deemeera. Tajaajiltoota irraa badaa deemeera. Asillee hin jiru badaan arginu gara biyya biraa dhaqxan nagaa gaafachuuf birrii si kaffalchiisu. Si kadhachuuf birrii kaffalta. Amma lafa ejjedhoo dhanii dubartoota naa diriirsaa dhanii dugda dubartoota irra deemaa jiru. Akka dhaabadhee lallabuun narra hin jiru dhanii namicha yaabbatanii lallabaa jiru. Of tuulummaan jalqaba kufaatiiti. Waaqayyo baay'ee kan inni cigga'u of tuulummaan. Qabeenya gaafa sii kennu of hin tuulin. Beekumsa gaafa sii kennu of hin tuulin. Warri of tuulan salphataniiru macaafa qulqulluu keessatti. Heroodis mootichi kuni sagalee namaa miti sagalee Waaqayyo jedhanii yeroo isa ol kaasan ulfina sana Waaqa laachuu dhiisetti bakka ani Waaqa ta'e jechuudhaan ergama Waaqa biraa dhufee Heroodis sana hin dha'e raammayee du'eedha. Dhaloonni of tuulan hin milkaan. Kanaaf gadi of deebisuudhaan
jiraadhaa jedha sagalee waaqayyo. Nabukadnezar of tuulan waan sammuu keessaa fuudheet waggaa 7 lagatti sagalche bineensa isa godhe marga sadeechise safuudhaansa of tuulla taanaan dhaloonni of tuulu akka kana ta'a of eeggadha. Wanti nuyi qabna jennee yaannu hundumti isaa kan isaati. Kanarraa arganne fayyaanarraa arganne uffannarraa arganne isan nuu kenne. Kanaaf akkuma isaa jala nuu wayyi akki ta'u gaa inni guddaan kana. Waldaa kiristaanaa keessatti hana caalaa, hana beekaa, hana danda'a wal tuffachuun baay'ateera jechuudha. Waaqayyo gooftaan otoo hundumaa beeku akka nama hin beekne ta'e gad of deebisuudha. Gad of deebisuun hiikisaa sirriini nama ofii caaltu ofii keetiin caaltaa nama ofii caaltu gabbuutee tajaajilu jechuudha. Hallaqa. Waardiyyaa mana keetiin gadi buutee miila isaa dhiquu jechuudha. Inni nama karaa gooftaa akkasii jechuudha. Malee nama si caaluuf teessoo laachuu miti. Asattuu si caala. Kana jechuun nama guddaan kabajinaa jechuu miti. Gad of deebisuun daalachaanii xiraanii deemuu jechuu miti. Dhageessanii? Gad of deebisuun jireenya bakka waaqayyo hin barbaanne sana, isa namni si hin barbaanne sana keessa galanii hiyyummaa keenya namni akka nu beeku jechuu miti. Isa kana miti. Nama ofii caallu gadi buunee kabajuutu gad of deebisuudha. Kanaaf akki ta'u isa kanaa jedhe gad of deebisuudhaan jedha lakkoofsa 2. Akkanatti jiraadhaa. Sadaffaa akkamitti jiraata kiristaan? Garraamummaadha. Garaan namaa hamaa duwwaadhaa jedha macaafa Ermiyaas keessatti. Garaan namaa waan hundarra hamaadha. Garaa keenya gaarummaan kan guute waaqayyoodha. Garaa nammina qabu summii sii kennurraa duubatti hin deebi'u. Si gurguruurraa duubatti hin deebi'u. Garaa nammina qabu si wajjin kokkolfaa boolla si gata. Kanaaf garraamummaa yeroo jennu jireenya gad of deebisuu keessa kan jiru amala Kiristoos qabu sana argisiisuudha. Otoo dubbachuu dandeenyu isa nuu dubbatutti dhiisuudha. Kanaaf garraamummaa hundumaan jedha. Kiristaanni garraamiidha. Inni ammaa garuu billaa walii baata malee. Nama si cinaatti garagali fuula ishee yookiin fuula isaa keessa laalime ati garraamiidha moo hamaadha ilaali. Nama tokko hin beektu ijumarraa iyyuu hin beektu. Ijatti diimata namni akkasii rakkoo qaba laalime. Laal tokko immoo dhukkuban qaba gooftaa Yesuus naa warradee. Lakki laal. Garuu akka bakkeedhaa laallutti namooti baay'een hamaa isinitti fakkaatu gaafatti dhittan garuu lafa. Namni baay'ee si sodaattan. Namni tokko immoo namni baay'ee si cawaadha. Otoo fooshii kuttee nyaattee sittuun buutu warreettan garuu baay'ee ulfaatoo. Warri garraamiin kun of qabu. Akka arganitti naasaa. Akka arganitti ejjetan. Ijaa nama bahuudhaaf hin fiigan. Kanaaf waldaan Efesoon kun chaalenjii keessa jiru. Asii waaqa tolfamaa biraa waaqeffama. Achi waan biraatu isaan barbaada. Kanaaf garraamummaadhaan jiraadhaa. Maaliif namoonni naannoo irraa waan isinirraa baratu waan jiraniif. Amma garuu walii keenya irraa kan baratamaa jiru ammeenya malee garraamummaa miti. Akka kanatti jiraannee eessa akka geenyu hin beeku. Garraamummaadhaan akka jiraannu waaqayyo nu haa gargaaru. Arfaffaa obsaan jedha kinoo. Obsaanis wal wajjin jiraadhaa jedhe. Obsi kan kenname nuufi. Nurra amma garuu duuriyyee mannaaratti irra walii obsa. Abbaan manaa haadha manaaf hin obsu. Abbaan manaa haadha manaaf hin obsu waan ta'eef gaalli diigamaadha. Haati manaa abbaa manaaf. Haati ijoolleedhaaf obsaan jiran. Waldaan kiristaanaa walii obsaan jirtu. Obbolaa namaa walii obsaan jiran. Obsi kun gooftaarraa nuu kenname. Ija hojii hafuuraa keessaa isa tokko. Meeshaa jabaa waldaan kiristaanaaf amantoonni gataa jiran keessa inni guddaan obsa. Obsaan wal wajjin jiraadhaa. Rakkinni jira. Rakkina baqadhaa jedhee macaafni qulqulluun kallattiin kaa'u. Rakkina obsaadha. Mucaa si rakkise jira taanaan obsiif. Mucoo si rakkifte taanaan haadha manaa si rakkise taanaan obsiif waaqayyo guyyaa tokko hin geeddara. Namni baay'een waan walii obsuu hin dandeenyeef du'atti wallaate. Waaqayyoon isaarraa sadda ba'e. Tajaajila jaallatu sin dhabe.
Gooddeenyaa jaallatu sin dhabe jechuudha. Obsaa wal wajjin jiraadhaa. Obsi akka ta'utti akka jiraannu keessaa isa olaanaadha. In obsinu taanaan kakuunyaan. Israa'el lafa onaa irratti kan isaan dhuman kan ta'e inni guddaan obsa dhabuudha. Namni gaafa obsa dhabu waaqa komata. Nama komata. Fira komata. Dhala komata. Carraa komata. Nama baay'een manaa ba'e. Nama muraasa gale. Obsa dhabanii lafa onaatti dhuman. Dhaloonni obsa hin qabne kakuu nyaatu irra deebi'a. Yoo obsite kakuu nyaatta. Abrahaam waggaa 25 waaqa eege. Waggaa meeqan jedhe? Waaqayyoo waggaa 25 booda dhala kenneef. Maal amma waaqayyo guyyaa 5 sii kenna? Hin danda'amu. Obsa isaatti ilaaluuf. Abrahaam gaafa dulloomellee obsa isaa sana dhiibu. Obsumaan eege. Gaafa dubbadhu godheen dubbata. Meerree yaa waaqayyo maal laa gochuuf jirta silaa duugeera. Qabeenya immoo naalaatti lama biraan na dhaala. Yeroo inni jedhe keessatti obsi ammayyuu jedhe natti fakkaata. Lakki sin dhaalu. Haleluuyaa. Innati asoftu sin dhaalu. Isuma siin jedhe si dhaala. Jilba kee keessaa ba'a. Obsumaan eege. Meesuu ta'e halka kee ol kaasa. Waaqayyo biyya keessa maatii abbaa kee gidduudha. Barana hafuura obsaatiin si haa eebbisu. Ameen jedhi si haa eebbisu. Nama baay'ee obsa waan dhabeef waan baay'ee dhabe. Waa'ee obsaa gaafa qabnu namoota baay'ee yaadanna. Hiyyoobni obsee galgalli isaan miidhage. Hariifataniif iddoo barbaadan sana dafanii ga'uu hin danda'an. Micoon irra gaa'ila godhatte boru ganama mucaalaa kenne har'a dhadha'uun qaba odoottee yaadamu. Obsitee ji'a 9 fixuu qabdi. Obsa gaafata. Jireenyi obsa barbaada. Akka rakkatanitti nafan obsa barbaada. Akka yoomanitti nafan obsa barbaada. Obsaan itti jabaadhaa. Dibamuu warri barbaadan obsaan itti jabaadhaa. Mo'achuu warri barbaadan obsaan itti jabaadhaa. Mee siiniifan kadhadha. Siin kadha. Waaqayyo lafa galtutti, lafa ooltutti, lafa waaqessitutti hafuura obsaa siif haa kennu. Ameen hin jettu taanaan rakkoo qabda. Hafuura obsaa siif haa laatu Yesuus. Eyyee. Ollaa waliin obsu. Taayiltoonni waliin obsin. Waldaan waliin obsu. Mee namnas keessaa rabsantanii obsitan jirtu? Warri jirtaa waaqayyo si haa eebbisu. Eenteen ta'e malee nan gadhaa baay'ate. Akkas kan jette waan obsa fixxeef. Obsa nuuf haa kennu gooftaan. Jaalalaan jedha. Akkamitti akka jiraannu nutti maa raknoo. Jaalalaan waliif danda'a. Waan waldaa Efesoon kana harkaa kufe keessaa mul'ata Yohaannis keessatti kan waaqayyo ishii komate jaalala. Dur jaalala qabda yaa waldaa Efesoon hamma garuu si alaa bade. Dabii jaalala keetti deebi. Iddoo bakka ibsaa keessa si jalaa kaasa. Ibsaan nama jalaa fuudhamnaan dukkana keessa baajjatu. Ibsaa isa kanan seenaa Kiristoosidha. Kiristoos jalaa fuudhamnaan dukkana keessa deddeebita. Iddoo duriitti deebita jechuu barbaade. Kanaaf iddoo irraa kufte sanatti deebi jedhe. Amma waa'ee jaalalaa dubbachuu iyyuu qaanofneerra. Maaliif hin jiraannu waan ta'eef. Waa'ee jaalalaa faarsuun hin danda'ama, lallabuun hin danda'ama, namatti himuun hin danda'ama. Garuu jireenya keenya keessaa alatti ba'aa dhufeera. Hin qabbanaa'a jaalalli jedhe miti qabbanaa'u irra darbee qorre. Hin qorre. Qorruu fi qabbanaa'u nu gargari. Hin qorraa dhufe. Obbolaan lamaan mana keessa wal jaallatu. Wal jaallannaa hin jiru. Badeera. Ollaa wal jaallachuu dhiiseera. Taayiltoonni waldaa keessatti 2-3 taana waliin jaallatan nama. Waldaan kiristaanaa tokko too dhufee asitti saaqamee fincila kan kaasu tokko nuyi. Xonqaa'ee budaan nurratti hin kaaneef nuti walirratti ka'e. Dhageessanii? Jarri dhufanii nurraa kaasaadhanii badan nu himatanii. Yata abbaatu nurraa nooftan. Intilaan dhufee suuqii buskuutii si biratti bannaan hin jaallattu ati. Itti kokkolfaa billaa garaatti baattaa. Isuma namni harkaan bukeessu ishiin miilaan bukeessitettee addeessita gabaashii. Dhageessanii? Jibbaam. Namoonni tokko lammuma kaanii homaan goone si jibbu bakka.
kadhannaa keenya jaalatan, uffachuu keenya jaalatan, jiraachuu keenya jaalatan, gaa'ela godhachuu keenya jaalatan jiru. Ani immoo annaa ajaa'iba warra bakkeerra warra keessatti tabaase. Mee nama si cinaatti gaafa naa ta'u maalumaaf haartaa jedhii meetti maaloo gammaddee jedhaanii meetti ergaadha. Sii qaba maaliif itti raafta abbaa manaa ishiitti? Nagaa namitti as jirtu. Awwal jalaa yaafate koo warra zaabirra iyyuu nuyi haadha mana abbaa mana madaa ko tuttuqaa irraa jetti tokko ani eenyuun tuttuqaree nama keen tuttuqa fayyuudhaaf nami cabee mana dhidhiibduu dhaqee beeku jira. Cabee mana dhidhiibduu gaafa dhaqu namni dhidhiibduu sun naa qabaatti harka buqqee yoo ta'e hin cabe yoo ta'e itti qajeelti. Qibaatii ishii fudhatte qabise si fayyisuuf si xagganaa itti bakka si dhidhiiba maaliif lalukkuma dhiis yaada keeti kan jedhan fayyuu dhatte waan ta'eef caccabdeetuma deebita iddootti bakka qaqqoodha iddootti si deebisu. Gooftaan yeroo nutti dubbatu anas si cabse anas si fayyisadha macaafarra anumas si madees amma immoo anatu madaa kee walitti sii qaba. Otoo cabsee qunxuuxee nu deeffate dhugaa nu dhiise natti fakkaataam yoo nu balleessinu dhugaa sinitti hima adabee nu adeebisu malee waaqayyo nu dhiisin harka kee ol kaase mana isaa keessatti tuffatee sin dhiisi waaqni ameen jedhi tuffatee sin dhiisi nama baay'ee tuffatee dhiisee natti fakkaata waaqayyo bara ila abbaan mucaa jaallatu na daba kanaaf yeroo sin adabu waan biraa keessa akka sin hin galleefanii. Abbaa baati keenya nu qunxuuxanii sin nu gaani ko aduutu miti. Waaqayyo immoo abbaa faadha kee caala si jaallata. Hamma dhaloonnoo cubbuu hojjetan badaa waaqayyo maanii seen. Ijoollee waaqayyo dhoksaatti nu gorsee naan nu dhiisee deema. Seexanatti kennamna baratti kennamna gaafa waan nu dhiise. Har'allee dabadabamnu duulus nu fayyisuudhaaf nutti naannaa harka kee ol kaas waaqayyo dabarsee diina keetti shillaatin. Waaqayyo dabarsee mataa keetti shillaatin waaqayyo nama kana warra ameen jedhe kana haala baraa kanatti isaan illaatin. Isuma nu wayyaa yoo nu qunxuutees harka isaa wayya yoo nu boochisees isuma nu wayya yoo nu deegsees isuma nu wayya ittiin barru abbaa ormaatti ittiin barru mana keessaa dhumnetti yoo itti deebine ittiin barru of duuba kee laalin kan si waame darajjee miti. Kanaaf obsaan jaalalaan garraamummaadhaan gadi of deebisuudhaan koottaa wal jiraadhaa jedhee gorsa. Maaddii tokkorraa nyaannaa wal jifanna. Waldaa tokko ollaa gabaa tokko ollaa wal jifanna. Ollaa waliitii wal jifanna. Namoonni faayidaa barbaadan sin jaallatan. Waaqayyo nama jaalalaan waa taasisu. Isa kana gannee deemna taanaan hin jiru mootummaa waaqa galu. Meesota harka keessan ol kaasaa. Isan kufirraa akka itti deebi'u jedhame. Yaa Waaqayyo na gargaareedha. Jaalalatti na deebiseedha. Nan dhiisaa fi naa dhiiseedhaame. Nu haa gargaaru Waaqayyo. Nu haa gargaaru. Qooda walii kadhachuu wal irratti kadhan. Qooda karaa walii laachuu karaa walitti cufu. Jibba. Kanaaf akkamitti jiraan jaalalaan. Hafuura qulqulluudhaa fi tokkummaa ofii eeggachuudhaan jiraachuu qabna. Inni ta'a. Tokkummaa keenya eeggannaa. Nu caala duuriyyee ammas dandeebi'a. Duuriyyee tira tokkummaa qaba. Iddirii safara keenya tira tokkummaa qaba. Isa ortodoksii musliimaaf pheenxee walitti hammatu tira tokko ta'ee wal dhaga'ama. Tokkummaa in eegganna. Tokkummaa ijaareera Yesuus. Anis tokko, abbaan tokko, hafuurri tokko, cuuphaan tokko, amantiin tokko, tokkummaa keessan eeggadhaa. Tokkottaa nu taanan bineensan nu nyaata. Dhageessanii? Amma masarataa, biraanaa, mulwangeelii, ati eessaadhaa, eessaa dhuftee, minaan wal qooduun baay'ateera amantoota gidduutti.
tokko amma akkas isin walduma sana dhaqnaan miseensa waldaa keenya irraa si ariine maarree asii si haqu malee achi si haqu waan mana amantaatiin maqaa waldaa gannatiin mootummaa waaqa galuun hin danda'amu jireenyaan nu galcha akka ta'utti jiraachuun nu galcha waldaan kan nama dhuunfaa miti kan Kiristoos dhiiga isaan kan bite kana nu galuu qaba warri waamamne akka ta'utti jiraachuu qabna tokkummaa keenya eegu dur namni amanaan yoo jalaa kufee kan walii birmatee olii kaasu amanaan daboo kan walii dhaqu amanaan warri kaan afooshaa dirii keessaa baasaa waan ta'eef horii kufan jalaan kaasan tumatan warra peenxeen gargaarroodhan amma garuu jireenyi keenya jara wajjin tokko waan ta'eef kan dursee nu dhaqqabu isaan ta'e nun jibban nun ari'atan maaliif akkuma isaanitti jiraan yoo arganneen dhumna diraaftii keenya raqee keenya qariiboo keenya yoo barbaanne immoo hin janajjanna lama sadii min chiggiraalle ishiin kun dulloomteetti haaraa biran dhaqaadha tokko taane maaliif nu qooduu wajjin sirbina'u wajjin anna'u akkuma jarri dagadanitti gadda'u itti daddabaltee sobatti kuultee horiitti lafidin jecha jaris akkasi gurguratu ayi nigdiin akkanatti malee hin ta'u gaayni nama baay'ee sobaan ijaarame qotiyoon qabedu gaafa dhuftu nan gurgureem dureedha abbaan ko lafa hektaara 20 qaba intalli hektaara laaltee dhufti gaafa dhufu mucaan mana kiraayyuu hin qabu gaayila sobaan ijaarame dhugaa walitti dubbachuun hin afaa deeme kanaaf amma abbaa manaa fi haadha manaa tokko ta'uu dadhabaniiru namni sirriidha yaadan gargar ta'uu danda'a foon tokko ta'uudha gooftaan hafuura lubbuudhaan hin jenne fooniin tokko ta'uudha nama tokko ta'e kana seexanni garuu adda baasuudhaaf halkanii guyyaa hojjeta seexanni waan tokko ta'e hin jaalatu fira keerraa maatii keerraa waldaa jaallatturraa goddanyaa jaallatturraa adda si baasa meerka kee ol kaas inni tokkummaa keenya balleessuudhaa manaa ba'e maqaa Yesuusiin mataa isaa dhaamu ameen jedhi dhaamu akkati biyya lafaa jaallattee fira kee obbolaa kee keessumaa warra dhiiga Yesuusiin dhalatan akkati jibbitu kasi godhu hafuura biraati nama amanaarra duuriyyeessa biyya lafaarra jaallataam amanaan keenya amma walii hoo'uun nu biran jiru nu keessatti adoodee namni okufe wal kaasuun afaa deemee jira maaliif amma barri isaa toleera asi abbaa mana afaati mana warreebanii otoo adda dhoowwuu qabu dhaabatee tiktookii waraabbata namni adda walitti dhoowwu jira daayi ol buuteedha dhageessanii ol buutiin beektan isin warri tiktookii irra noolle nama du'aa jiru dhaabatee ol buuteedha dhuguma yoo kuftee nama ayii kufteedhe caba kee gaafatti agarsiistu waraabee ilaantinaadha qooda mudaa walii mana keessa walii dhoksuu miidiyaatti kan wal baase nama beekaaf dura manaan tokko gidduudhaa kumnaan walirratti du'a hin nammaa garuu qilleensatti wallaata barasa tokkummaan cabaa waan dhufeef hafuura qulqulluuf of eeggannaa gochuun waan dhabamaa deemeef namni otoo seexanni salphisiin walii isaa salphisaara kanaaf waaqayyo dhagna isaaniitti dabarsee isaan kenneedha miti kanaaf akka barbaadan ta'an waaqayyo nu haa gargaaru kennaa nuuf kennameen hojjechuudhaan akka ta'utti jiraachuu qabna namni as keessaa kennaa dhabeen jiru kaan qabeenyaan kaan beekumsaan kaan hafuura waan isaa kennee faarfannaadhaan lallabaan gorsuudhaan geggeessuudhaan namoonni as keessatti waaqayyo si waame jirtu carraatu dabareen gaafa nu dhaqqabu hojiin na malee namni mana waaqayyoo dhufe dhaloonni kakuu haaraa warra ayyaana qaban warra hojii waaqaa hojjechuu danda'an namni tokko maaf hin taaltoodhaan ananaan mijanne baakkee gaafa si ol galte tajaajiltaa meemmaati mee nama si jinaatti garagalee akka ziriin gaafa duute waaqessi taa'iyyeedhaani gaafuma duute hojii waaqaa hojjettamoo anarran hojjennee jedhaani meettimaa of ani ilaallatu paasterii miti ani raajii miti jaarsa waldaa miti isaan imtaa hojjetan nama biraa kufu ani hin qabu maal daaqoniin an jirtu ishiin dhuguma gaafa hojii waaqayyoo hojjettan
Gangati keessa isinii kennu darajjee yookiin jaarsa waldaa seen achi jira. Isaaf jettanii gaafa arrabsantan. Isaaf jettanii gaafa sobaan maqaan keessa sin badu. Hattolii gatii argattu namarraa miti. Gaafa hojii isaa hojjettu namaa gadi hin taatu. Hojiin keessi jalaan badu. Waaqayyo barana akka hojii isaatti fiigdu humna si gargaaru sirratti dhangalaasu. Mana isaa ijaartee manni kee dhimmisu. Isaaf lubbuu kennitee qe'een keen badu. Warreen af jettanii waan hundumaa dhiiftan. Haraddaa dhiiftan, dhala dhiiftan, mana dhiiftan. Isin lafarratti dachaa dhibbaachuu jire achitti garuu jireenya bara baraa. Wayyeen. Mee isaa hojjetee eenyumatu jiruunsaa jalaa bade. Waaqeffatu biizii taaneerra nuyi. Hello, abe, nagaadha fayyaadha mee kana busy, I am busy. Waaqayyo dhiisii gaafa lu busy. Ofuma hidhee of hidhee. Mee nama sittinaatti garagale busy ta'uun baasinii hin baayisinii jedhaane mee maana. Busy dha xinnaan busy dha guddaan busy dha inni nagadu busy dha inni qotu busy yooma firii taat ati gaafa duute bichaadha. Natti fakkaata. Mee nama sittinaatti garagaliiti maal akkuma ta'utti jiraadhoodhaan hime. Amma mee naari aibu. Gaafa waldaa kiristaanaa waldaan dhufne dhiifama naa godhaa kan yeroo dubbadhu. Hojiidha maal eessa hojiin nake kana ta'een hin dhiifna nu akka namaa. Otoo mataa si dhukkubee honnattaa waajjira sana. Hin nattaa nigdi meessomnu. Amma otoo mataa si dhukkubee guyyaa sana sirraa sitti fidin malee. Maal abbaa koo du'ee ka'een nyaadhaa coomilarra narraf. Yookiin bakka biraa deemu yaalamuu. Haa hojii baankii tokko saatii dabarsinaan nu ari'u dhiifama naa godhaa ambiisi. Hojjechuun gaariidha dhaquun gaariidha. Garuu busy inni si godhu kun wayii deema of eeggadhu. Mee nama si cinaatti kostor jedhee ilaale nagaadhaa ta'edhine lama tokko si taaraa naguma miti ta'edhe busy hin baay'isin jedhame. Bilbilli nama tokko iyyuu busy dha odaa waltaniif hin argaa. Busy ta'e namnis. Kanaaf obboloota koo kottaa hojii waaqaa hojjenna. Hojii waaqaa hojjechuutti busy ta'e. Bakkeetti hojjetama charchi duwwaatti miti. Dhugaa ba'utti busy ta'e. Kadhachuutti busy ta'e. Namicha tokko jedhe. Mootummaa Chaayinaa dawwalee itti hidhata qaba. Gooftaa guddaa immoo fuuldura jira. Kadhataa otoo jiru mootii Chaayinaa jechuun guddaadha beektu. Isaan booda namichi tsaloota irra jira mootii isa guddaa fuuldura. Dawwallaan cufe. Tsaloota laayinee. Itti fufe. Ammas dabalee dawwale. Hin ka'u bilbil. Akkamna tuffateet ani mootiidha. Bilbila na jalaa kaasuu didee dhiyaare. Ammas deebi'ee dawwalee gaafa inni kadhannaa fixu. Hello. Akkamna tuffatte ana. Maa bilbila naan kaaftonnaan. Isa si caalu fuulduran tureedhe. Anna caalu biyya kana keessaadha. Hin jiraa jedheen. Eenyuudhaan mootii moototaa leenca Yihudaa Yesuusidha. Isa duran ture. Isa wajjin anaasaa ture. Kanaaf asi jalaa kaasuu dhiisennaan. Akkas taanaan bagana jalaan kaasiin baguma isa wajjin haasofte. Ameen. Akka. Amma nammaa ammas keessa lakkoofsan qaban. Seexana caala bilbila isaatirraa ayyaama nama baay'ees keessa. Inni amma charchii keessaa kaniyyuu maaliidhaan jedhe. Seexanarra bilbilaamu. Asii wangeelli lallabamaa asiin kadhatamaa. Waldaa keessan jira. Dhugumaam. Tokko mana safuun beeku akka lama fudhatee ba'a. Gooftaa wajjin biizii taate sila maal fuuta. Amma nama tokko yeroo ta'e waldaan gubannaani. Bilbila keessan akkuma seetanii cufaadha. Akkatti wangeelli lallabamuun dhabe achiin iyya bara zamana bilbilli jalqabni dhufu. Inni kan kootu inni isaan bakka namni sagalee waaqa akkatti dhaga'u hin qabu hin bahee deema. Kanaaf firoota koo hojii waaqaa hojjechuutti biizii ta'uu qabna. Akki ta'u isa kana waaqayyo nu haa gargaaru. Fixeera wanta nama xureessurraa fagaachuudhaan akka ta'utti jiraan. Lakkoofsa 19 irra jira. Wanta nama xureessurraa fagaachuudhaan. Hamiin nama xureessa, ejji nama xureessa, sobii nama xureessa.
irraa fagaadhu lafa xuraati ittiin riiqatinaa daraa keessan namni dhagni isaa xurii uffata adii uffatta taanan sitti darba xuriinsaa lafa qoshaashaadha jedhame irraa baqadhu eshi inni ittaan yaada namummaa foonii of keessatti ajjeesu an biyya waldaa keessatti fixaa jiru fedhii fooniti amma fedhii fooniti itti gaale nama immoo hati ennaan hata sobennaan hin soba ejjennaan hin ejja sirbennaan hin sirba dhugennaan hin dhuga foon saati foon ikkoo hafuura kee waliin galu yoomu yoo hafuurri waaqayyo si gargaaree hafuurri qulqulluun si mo'ateen ala namoonni tokko tokko gallakkisii godhu foon isaanii bakka dhibba jiraattaa baakki nyaadhu dhuge lafatti dhiyee bulaniitu waan biraa keessa bulu xuraa'ummaa irraa dhaloota of hin qabne baay'ate nu haa gargaaru waaqayyo hafuuraan aareeffamuudhaan aareeffamaa deemuu qabna waldaa keessatti dulloomaa deemna taanaan rakkoo qabna namoonni baay'een amma duriin ga'ani kadhannaan isaanii amma duriin ga'u faarfannaan isaanii amma kaleessaa jechuudha baay'ee gaafa jalqaba gooftaa mana nabee yaasachii dhaquu isaanii biitii yesuus koo takka turraan gaadaa banan natti fakkaata qasqas godhe haareeffamaa deemuu qaba amanaa jireenya isaa haaressaa deemuu qaba kadhannaan haaressaa deemuu qaba lissaanni kee haareeffamaa deemuu qaba jilbi kee haareeffamaa deemuu qaba sii kadhachuufan jedha fixeera waaqayyo guyyaa kana booda jireenya kee haaressu ilaa dadhabdee ilaa kuftee otoo siin hin jedhin waaqayyo si haaressaa deemu haareeffamaa deemuu qabna soba of keessaa baasnee dhugaa namatti dubbachuudhaan akka ta'utti jiraan soba of keessaa baasaa dhugaa namatti dubbadhaan dhaloonni sobdan waan kadhannaa keessan hin dhaga'u irra hin deebi'a maal amma kee cubbuu maal yoo jedhee dallaa namaan buqqifne nama hin daffarre nama waliin lol hin sobda taanan kadhannaan keessa hin dhaga'amu hin sobin jedha abboommii kunan keessa hin sobinaa jireenya manaa keessa sobni baay'ee hamtu warri soban abbaan isaanii seexanaa jedhama jaamni sinan abbaa isa tokkooti dhugaan jaallattan soba dubbattu sobaaf jiraattu Yohaannis keessatti kanaaf soba of keessaa baasaa dhugaa walitti dubbadhaa amma abbaa manaa fi manaa wal sobu yoo gurguratan wal sobu amma isheen sanga asillee kan jiru gara baadiyyaa kanaaf hin dhabamu as keessaas maa dhaqi qotiyoo nu gurguriyetti qotiyoo gurguruu baatee ba'ee taanaan 15,000 gurgure taanaan gaafa qe'ee ga'u dhugaa horiin irra kate 14,200 gurgure 800 eessa dhaqe qaraqqare ani maali jedhe bakka fuudheetu mangaloodheen jedhe ishii ittiin dhuge hin qaraqqare guyyaa biraatiif isheen immoo maal goote beektu inni somnaani isa inni mana ol kaawwatee ba'e nama biraaf laatte sin hin galoo dhiisaas hin argine ette nyaatte dhaloonni wal sobaa mana keessa jiraatan ittiin fufan tajaajilaan wal sobaa deemu ittiin fufu dhugaa jiru walitti haasa'uun barbaachisaa macaafa qulqulluun akka namni jalqaba rakkoo keessatti mee siifatee si deebisu jalqaba hin jibbamaa garuu dhumarra isa jaalatamaa dhaloonni keenya warra dhugaa nutti himan hin balaaleffan eessan argite jaarsi waldaa maal kanan goone waa'ee kee kanan dhageenye maaloo dhiif dhugaa waaqa ani moo wangeela nan kakadha maa sobda sirriidha kufee hootteen fayyita dogoggoree hootteen fayyita na arrabsite intinaan maaliif arrabsite dhugaa waaqaan hin arrabsite ammaa nu sobdi otoo ati hin arrabsine na arrabsite hin jettu ittee koottaa mee mee soba dhiibna mee nama si jinaatti garagale mee sobuma dhiisi waaqa dhugaa waaqaa jedhee itti mee sirraan bareeddu sobin jedhi haadha manaa kee sobin jaalallee kee sobin gooddanyaan sobin waldaa kiristaanaan sobin waaqas sobin miilalallee gooftaa Yesuus yoo nani kana gochuu baadhe dhugaa waaqa jiraataa jedhu hin jiran immoo ati kaabee kana kanuma afan jedhu garaa baraniiru soba walitti dubbachuu haadhiif kana kan barbaadu waaqayyo aarii cubbuutti nama geessurraa of qusachuu qabna akki ta'u isa kana namni as keessaa naarra hin jiru namni hunduu naara nama waan ta'eef aarii cubbuuttiif rakkinatti si geelchurraa of qusadhu
namni baay'een aariin kee dabgiffiitii sitti godhe dhiibbaa sukkaaraa jechuudha dhiibbaa dhiigaa sitti godhe sukkaara kiyya tolkee jetta in aariin kaa yoo aarte dhibeen dur dhiise sitti deebi'aan aarii in aariin haadha yoo aartan immoo aduu sin jalaan dheeyin jedha kina wasirra seexanaaf karaa kennuu dhiisuudha karaan kenniniif seexanni abshaala waanuma salphaatti beeyyeessin jettanii mo'attan seenaa qancara si dura dhalate waan baay'ee muuxannoo qaba seexanatti garuu balbala cufi maaliin cubboo hojjechuu dhiisuudhaan cubboo hojjechaa seexana mormita taanaan sitti kolfa balballi ittiin seexanni jireenya namaatti ol seenee jeeqoo jiraate cubboo hojjechuudha cubboo hojjechuurraa fagaadhaa dhaloonni cubboo hojjetan mucaa seexanaati waan jedhuuf karaan kenninaafi hatuu dhiisuudhaan hinnatu deebi'e akka nannetti warra dadhabanii akka gargaaruu danda'utti malee nati sin gidduutti inni hin dhagaamin jedha amma biyya lafaa keessa irra caala mana waaqayyoo irraa inni jira natti fakkaata yeroo tokko tokko gaafan taa'ee ilaala pheenxeet irra haa ta'aa jiratti nuuf dhageessanii gabaatti kanatu pheenxee alatti kanatu pheenxee ta'aa jira oo qorattan baay'ee isaanii nama meeqatammaa sitti bilbila dhabee gale maalan godhe Yesuus Kiristoos nagaadha hattuu guyyaa tokko salphatti hinatina tokko waan shabashabu fakkaatee yeroo tutaaltee furan guutamtu qaadafu hey jedhana siyatee gooftaa koo tojina hojjete dheettaan asiraatii baatee dhufu hin barbaadu gurbaa kadhattee fidde waan gara biyya eessaati gara kibba kanaatti nama dhaanii ajjeesanii irraa zarafanitti Iyesuusii kiyyaafan hojiin hojjedhe waan ta'e asiraatiin baasan eenyummaa ajjeesanii fidan asiraatiin man fidii waan ruqurruqii irraa argatte hin simatu waannis attee fiddee asiraatii hin jiru acubamu waldaallis hattee fidin mana waaqaa dabqii fidi bu'aa argattee fidi hallaqe nama tokko mana ejjanii tejjarra bu'aa argatanii Yesuusii yeekoo inchiis asiraat birriidhaan waaqaatti taallaluu barbaadu nama tokko ay intina wajjin buleen birri 5,000 laate 500 immoo gooftaa kooti kana yoo ta'u na gargaaruu baate dhugaa jettaayi ani jarraa dhufe fudhatu waan ammusirraa na dhufe fudhatu waan kan intinaa boochiftee fiddeen fudhatu waan si bakka birriin kumnati dhibbii fiddu'aaf hattee fidde taanaan hin fudhatu waan charchiin immoo nama waaqaa egzaameer sa'utti kuni boru jaarsa waldaanuu taa'etti hattuudhaaf waldaan ammaan jedhe dhagaadha miti isin de asirratti isaa guddaa kaffalaa baataate namana yeroo ta'e namicha ho'i doktoriidha dubartoota irraa ulfa baasa isumaan soorome amanaadha kana yeroon jedhu doktoriidha warra bira dhaqan kiriinii kennaa keessaa kukkutee baasa dhala jechuudha gaafa sanbata 50 20 30 baatee dhufu waldaa kan nu guddise isa guyyaa tokko namni iji isaa banamaa tokko dhufe waldaa argita waldaan iddoo olaanaa kennitee fi kana taa'ee jiru kan arka dhiigan argaa jedhe namni sun kana fuuldura taa'een dhaggeeffadhe lallabasa dhiiga ijoollee baay'ee harka isaatii yaa'eera teessoo sabni koorra taa'u kan dhiigaan dhufeera naan jedhe waaqayyo asiraatiin ni kennuun dhufee naan jedhe heebbi isaanii qabameera afuur isaanii qabameera kanaaf eebbifamuu dadhabde waldittiin naan jedhe fooniin guddatan fakkaatu garuu afurri koo gidduun jiru naan jedhe waan jallina irraa argattanii fidinaa gara mana waaqaa chumatti fixa dhuguma isinitti maal nyaattaree mindaawwattanii jira waan dhageessanii teessoo maaliin bitture meeshanoo sana kalame maaliin bayyaddure jira waan hiyyeessa gullutee taa'ee dafqee birri 20 fiduu wayya hattee 20 nuu fiduu mee nama si cinaatti dubbichi sii ta'eeraa jedhi istinaa ta'eera warrettame galateeffadhaa gooftaa
walii dhiisuudhaan isa dhummaa kanan jedha lakkoofsa 32 walitti kan toltan garaa kan walii laaftan ta'a akkuma Waaqayyo karaa Kiristoos cubbuu keessan isinii dhiisee walii dhiisuudha. Walii dhiisu amma asuma keessa tokko garana teessee tokko garanaan teesse jirti ammala tokko fuuldura ta'a tokko duuba ta'a wal gaarreeffa tokko qotiyoo tokko argitanii lola barbaadan waa jedhe innoofu bira hin jiru moo taadhan jarri maal taati lapheen nama baay'ee zaagee kan jiru meeqa ammas gidduu dhuguma sinitti qabame nama awwaaluu dhabe malee namni baay'een du'eera walii dhiisaadha yoo walii dhiibne wal gargaarra yoo walii dhiibne walii kadhanna mee akka keessan ol kaasaa yaa Waaqayyo jedhame na duuka akkuma naa dhiifte jedhaa namootaaf akkan dhiisuu danda'u jedhame na gargaari jedhame siyaa gargaaru Yesuus intinaadhaa dhiisurra si ol galuu wayyaa jedhu dhiiruma galta kaa giiftii koo maal godhu intinaadhaa dhiisur kwaarii dhiisuu wayya hin dhagu lammata kwaariidhuma sana waldaadhuma sana maal horesuma badaa giiftii koo namni irraa rifeensi isaa buqqa'u tokkollee jiru suma tokko jalaa bada an dhiifama goonu namichaan miti ofiifi maal nu goonan nu dhiise gooftaan maal kennineef tosa madeessanii waan gochaa jiran namni si miidhe waan godhu hin beekne bakka kotta walii haa dhiifnu akki ta'u isa kana amma lakkoofsi keessan danuudha namoonni as keessaa walitti qabamtanii jirtan gumaa baafachuuf taa'aa kan jirtan an eeggattan namni hundumtuu kiristaana fakkaanna roosuu fi uffannee dhiyaannu keessi keenya qabamaadha garuu namoota baay'eetti maaddii tokko nyaannaa gooftaa tokko faarsinaa waldaa tokko oollaa garuu walitti gaarreeffanna walii dhiisaa jedha Phaawulos gaafa akka ta'utti jiraanne nu eebbisa Waaqayyo nu oolcha nu moosisa nu jiraachisa gaafa akka ta'utti jiraanne kana keessa Waaqayyo maal sarratti argate dubbii amma dubbatamaa oole akka ta'utti jiraachaa jirraa nu mana isaa keessa moo gaama nutti tole gaama akkuma nutti tole goona Waaqa kana jireenyi qabaan qabne dhumni isaa badiidha manni qabaan qabne dhumni isaa diigama biyyi seeraan hin qabamne dhumni isaa hin diigama kottaa akka ta'uttaa jiraannu waamicha kana keessa kottaa hin dhiifnaa mee harka keessan bal'ifadhaa yaa Waaqayyo jedhame na duuka dubbii kee dhaga'eera waan narratti jibbitee jedhaa narraa kaasi jedhaa har'aa jalqabee jedhame akka ta'utti akkan jiraadhu jedhaa akka ta'utti akkan siif hojjedhu jedhame na gargaari jedhaa waan narraa dhabde sana narratti argadhu jedhame Waaqayyo waan sinirraa dhabe sinirraa argatu waan Waaqayyo sinirraa dhabe deebi'ee sinirratti argatu Waaqayyo waan nurraa dhabde ayyaana kee nurratti deebisi jaalala nuu deebisi tokkummaa nuu deebisi obsa nuu deebisi mee ol jennee dhaabannee kanan hafuuruma kana keessa taane gooftaa Yesuus dhufuu ga'eera obboleettii koo obboleessa koo duuba duuban deemin mana Waaqaatti shillaan jedhin